Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa oduu fi odeeffannoo qabnu dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Daandiin sarara xiyyaara Itoophiyaa buufata xiyyaaraa akka Afrikaatti isa guddaadha jedhame. Magaalaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 40, magaalaa Bishooftuu irraa gama kibba lixa naannawaa Abuu Seeraatti ijaarsuu jiraattonni qe'ee isaanii irraa jublaan buqqaasaa jira jedhamee hawaasni komatan. Namoonni miidiyaa hawaasaa kanneen akka TikTokii fi YouTube irraa qabiyyee maxxansaa irraa galii birrii biiliyoona 2 ol argatan hojii isaanii akka dallaatti fudhatamee gibira akka kaffalan wixinee labsii kaa'ame. Finfinneetti barjaawwan seeraan alaa jedhaman 5,500 ol irratti tarkaanfiin seeraa fudhatame. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo galmeessuu himeera. Muddee 29 bara 2025 daa'imni dambi dooloodhaa ka'ee gara Finfinneetti konkolaataa jala sibiila irra taa'uun Finfinnee deemee ture gara dambi doolootti deebifamuu waamichi Finfinneedhaa taasifameefii jedhame. Muddee 30 bara 2025 waraanni Sudaan garee finciltoota Sudaan irratti aleellaa garee isaa waliin qaban kan daangaa Itoophiyaa keessa jiran irratti taasisuu ifoomseera ka jedhu yoo ta'u, hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun waliin turaa jechaa bal'inni oduu keenyaa kunooti. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa buufata xiyyaaraa akka Afrikaatti isa guddaa jedhame magaalaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 40, magaalaa Bishooftuu irraa gama kibba lixaa naannawaa Abuu Seeraatti ijaarsuu jiraattonni qe'ee isaanii irraa jublaan buqqaasaa jiru jedhamee komatamaa jira. Abuu Seeraan gandoota 6 kan qabu yoo ta'u, isaanis Abuu Aciroo, Abuu Garbii, Abuu Kombolchaa, Abuu Looyyaa, Abuu Lugnaa fi Abuu Sarqamaa jedhamu. Lafa kana irraa warra ja'an galan kan hidda Oromoo Tuulamaatu jiraata. Piroojeektiin kun uummataan kan guutuutti buqqaasaa jiru jedhame koomiin irra deddeebiin dhaga'amaa jira. Hooggantoonni waldaa Odaa Nabee idil-addunyaa turtii hundee miidiyaa waliin taasisaniin uummaticha bal'aa guddaaf saaxilamuu dubbataniiru. Kana malees piroojeektonni gurguddoon mootummaa federaalaatiin bulan naannawaa sanatti hojjetamaa jiran dhaawata keessatti Oromiyaa bakka lamatti kutuu jechuunis sodaa isaanii ibsaniiru. Dhalataan naannawaa sanaa fi hooggansi waldaa Odaa Nabee idil-addunyaa Dr. Darajjee Hawaas wanti amma naannawaa Bishooftutti ta'aa jiru dhimma Abuu dhimma Tuulamaa qofa miti dhimma Oromoo maraa ilaallatudha jedhan. Lafti mudhii Oromiyaa kiiloomeetira 75 hin caalle dheeratu kun qe'ee sadan Tuulamaa ta'uu kan dubbatan Dr. Darajjeen ilmaan Tuulamaa Daaccii, Bachoo fi Jilee jedhan. Daacciin ilmaan 3 qabaachuu isaanis Galaan, Obboo fi Sooddoo jedhu. Piroojeektonni ammaa gidduu kanatti adeemsifamaa jiran ilmaan Daaccii kan duguugaa jiru ta'uu dubbataniiru. Maaliif jennaan jedhan Dr. Darajjeen buufata xiyyaaraa guddaa magaalaa mataa isaa qabutu hundeeffamuuf jira. Magaalaa Bishooftus babal'ataa jirti. Gadaa Ispeeshaal Ikoonomiksii Zoon kan jedhamu naannawaadhuma kanatti hundeeffamaa jira jedhu. Piroojeektonni biroon hedduunis naannawaa kanatti ijaaramaa jiru kun Oromoota naannawaa sanaa lafa irraa duguuguu bira darbee Oromiyaas bakka lamatti kutuuf deemu jechuun sodaa qaban dubbataniiru. Hooggansi waldaa Odaa Nabee idil-addunyaa biroon obbo Raayyaa Caalaa immoo mootummaan piroojeektota gurguddoo hanga kana wayita uummata buqqaasee achitti ijaaruuf jedhu uummata illee hin mareechiifnee jedhan. Uummanni lafa abaabilee akaakilee isaa irraa itti beenyaan bakka hin bu'amne dhaabaa akka jiru dubbatan. Piroojeektonni tokko gaafa yaadamu jalqaba uummata mariisisuu akka feesisu kan dubbatan obbo Raayyaan dhimma uummataa qe'ee irraa buqqaafamuu maallaqa itti kennanii qofa kaasuun kan raawwatamu ta'uu hin qabu jedhan. Eenyummaan uummatichaa akka hin bannetti uummatichis akka hin miidhamnetti piroojeektii sana keessaas qooda akka qabaatu taasisuu faatu barbaachisaadha jedha. Adeemsi amma dura ture adeemsa kana hin hordofne uummata eenyummaa isaa waliin kan dhabamsiise ta'uu eeranii kanaaf warri gullallee bakka itti guddatan fakkeenya ta'uu dubbatan. Buufata xiyyaaraa ijaaramu waliin wal qabatee Abuu irraa
carraa wal fakkaatan akka hin geenye sodaa qabaachuu himaniiru. Hooggansi waldaa Odaa Nabee idil-addunyaa obbo Dajanee Tasammaa gama isaaniitiin adeemsi amma naannawaa mudhii Oromiyaatti mul'atu uummata guutuutti kan buqqisu ta'uu dubbatan. Uummanni qe'ee isaa irraa buqqa'aa warri maallaqa qabu qubataadha jedhu. Piroojeektonni gurguddoon naannawaa sanatti adeemsifaman paakeejii uummataa lafa isaa irraa buqqaafamuu fayyadu qabaachuu akka qaban obbo Dajanee hubachiisaniiru. Misoomni adeemsifamu misooma qindaa'aa hawaasa naannichaa hammatu ta'uu akka qabus himaniiru. Mirga hawaasichaa akka kabaju ammoo uummanni kun qaama isaaf cichee falmu qabaachuu qabaa jedhan. Haalli amma adeemaa jiru garuu garmalee yaaddessaa akka ta'es obbo Darajjeen ibsaniiru. Namoonni miidiyaa hawaasummaa kanneen akka TikTokii fi YouTube irraa qabiyyeewwan maxxansaa irraa galii birrii biiliyoona 2 ol argatan hojiin isaanii akka daldalaatti fudhatamuun gibira akka kaffalan wixineen labsii qophaa'eera. Wixineen ministeera maallaqaan qophaa'e kun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa irratti qabiyyeewwan maxxansan galii beeksisaa fi ispoonsaroota irraa akkasumas maloota garaa garaan argatan kan agarsiisu galmee herregaa akka qabaatan dirqamsiise. Galii qabiyyeewwan miidiyaa dijitaalaa irraa argamu kan dargaggoota Itoophiyaa hedduuf bu'uura jireenyaa ta'e irratti gibirri akka kaa'amuu fi haalli itti kaffalamu bal'inaan kan ibsame wixineen seeraa gibira galii ministeera maallaqaan qophaa'uu keessattidha kan himatame. Namoonni qabiyyeewwan adda addaa miidiyaalee dijitaalaan dhiyeessuun beekaman kaffaltoota gibiraa galii keessatti kan dabalaman bara darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 2017 ture. Wixineen seeraa haaraan kun qajeeltoowwan labsichaa irratti eeraman bal'inaan kan qabatedha. Labsiin ji'oota 5 dura ragga'e kun namni dhuunfaa yookiin dhaabbileen galii qabiyyee adda addaa miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansan irraa argatan irratti gibira kaffaluu akka qaban murteesseera. Namoonni TikTokii fi YouTube irratti qabiyyeewwan karaa viidiyoo darban irraa akkasumas Feesbuukii fayyadamuun kanneen galii argatan kalaqtoota qabiyyee dijitaalaa jedhamuun kanneen labsamanidha. Namoonni poodkaastii hojjetanii fi tamsaasa kallattiin qabiyyee dabarsuun maallaqa argatanis kanneen gibira kaffalan keessatti akka hammataman labsiin kun ibseera. Gibirri kun kan kaffalamu qabiyyeewwan karaa oonlaayinii darban kamirrattuu ta'uutu labsii kana keessatti eerame. Galiin gibira irratti kaffalamuuf dirqama ta'u kun maallaqaan yookiin hammaan kan tilmaamu ta'us ibseera. Beeksisoonnii fi ispoonsaroowwan aappiiwwan akkasumas kanneewwan maallaqaa fi sagantaalee maallaqaa hawaasaarraan ittiin walitti qaban hundi maddoota maallaqaa gibirri irratti kaffalamu qaban keessatti kan hammatedha. Kalaqtoonni qabiyyee beeksisaa hojjechuun tajaajiloonni yookiin meeshaaleewwan argatan akkasumas waliigalteewwan beeksisaa oomishaalee fi deeggarsi taasifamu kamiyyuu gibira kan irratti kaffalamudha jedhame. Kalaqtoonni qabiyyee gibiraa irraa kaa'amu kanneen galii hagamii qaban irraa eegalee akka ta'us wixineen seeraa gibira galii amma qophaa'e kana keessatti eerameera. Maallaqa kalaqtoonni qabiyyee dijitaalaa argatan akka galii hojii daldalaatti fudhatamee gibira akka kaffalan kan taasisan haalota sadiitu jira jedhu. Inni jalqabaa galii waggaa kalaqtoota qabiyyee waliin kan wal qabatudha. Galii waggaa waliigaltee birrii biiliyoona 2 ol yoo ta'e akka hojii daldalaatti fudhatamuun gibira kaffaluuf dirqama ta'aa jedhu. Kalaqtoonni qabiyyee dijitaalaa kunneen bifa jaarmiyaan yookiin hundaanis gibira hojii galii hojii daldalaa ilaallatu kaffaluuf dirqamu. Haalli namoonni kunneen gibira akka kaffalaniif dirqamsiisu kan biraan ammoo namni tokko galmee herregaa qabaachuun dirqama yoo ta'e yookiin maallaqa irraa citu yoo qabaatedha jedhu. Kalaqtoonni qabiyyee galiin waggaatti argatan birrii biiliyoona 2 gadi ta'uun yookiin akka jaarmiyaatti hundaa'uu dhabuun gibira irraa walaba isaaniin taasisuu jedhan. Kanneen ulaagaa kana keessaa hin jirre ammoo galiiwwan biroo kan jedhu keessatti hammatamuun galii waliigalaa keessaa 15% kaffaluuf dirqama akka qaban ibsa labsii bara darbee irratti kennameen adda ba'eera. Kalaqtoonni qabiyyee kanneen galii maallaqaanis ta'e haala biraan madde galii biyya keessaas ta'ee biyya alaa irraa argatan ilaalchisee galmee herregaa sirrii fi guutuu ta'e qabaachuun dirqamatu irratti ta'aa jedhamee gabaafameera. Finfinneetti barjaawwan seeraan alaa dhaabaman jedhaman 5,500 ol irratti tarkaanfiin fudhatame.
Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti abbaan taayitaa eeyyamaa fi hordoffii ijaarsa ji'a tokko keessatti barjaawwan seeraan alaa dhaabaman jedhe kan 5,560 ta'an irratti tarkaanfii fudhachuu ibseera. Obbo Girmaachoo Geetaanee hoogganaan kutaa eeyyama barjaa beeksisa abbaa taayitichaa tarkaanficha sadarkaa magaalaa eegsuun wal qabatee barjaawwan beeksisaa sadarkaa isaanii eeggatan akka dhaabbatan taasisuu akka ta'e ibsan. Kanaanis dhaabbileen barjaawwan sadarkaa gadi ta'an kan dijitaalaawwan akka bakka buusan gochuuf hojjetamaa jira jedhe. Obbo Girmaachoon haala kana dhugoomsuuf abbaan taayitaa eeyyamaa fi hordoffii ijaarsa magaalaa Finfinnee qaamolee dhimma ilaalu waliin marii taasisuu ibsaniiru. Kanattis dabalataan sabaamilee garaagaraan dhaamsi akka dhaabbileen kun barjaa isaanii eeyyamaan sirreessan darbuus dhaabbileen hedduu garuu ajaja kana akka hin eegne abbaan taayitaa eeyyamaa fi hordoffii ijaarsa magaalaa Finfinnee ifoomseera. Kana hordofees kutaalee bulchiinsa magaalaa 11 Finfinneen qabdu keessatti tarkaanfiin sirreeffama fudhateen barjaawwan 5,560 karaarraa jigsee kaasuu ibseera. Obbo Girmaachoo Geetaanee hoogganaan kutaa eeyyama barjaa beeksisa abbaa taayitaa eeyyamaa fi hordoffii ijaarsa Finfinnee tarkaanfiin kun akka itti fufee eeranii ammas dhaabbileen barjaa beeksisa hojii isaanii hin qajeelchine dafanii akka seerri jedhuun haa sirreeffatan jechuun dhaamaniiru. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana sirna bilisiginnaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuu beeksise. Haaluma kanaan godinaalee Wallagga Ba'aa, Aanaa Diggaa, Shawaa Lixaa, Aanaa Gindabaratii fi Aanaa Boosetti Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongoroo keessatti injifannoo galmeessuun dhaga'ame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee Ona Boosetti tarkaanfii guggubduu waraana bilisiginnaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee battalatti hedduu isaanii ajjeesuun madoo cimaa fi salphaan adabuun jiraattis boojeera. Gama meeshaatiin qawwee akamaa hedduu fi hidhannoowwan mudhii akkasumas rasaasa gosa garaagaraa irraa eeguun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Mudde 30,2025 lixa Oromiyaa godina Ba'aa Wallaggaa Aanaa Diggaa ganda Abeel bakka addaa Makiidaa jedhamutti tarkaanfii sirna bilisiginnaa irratti fudhateen injifannoon goolabee jira. Mudde 25 bara 2025 godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jaardagaa Jaartee ganda Haroo Daadhii bakka Birbirsa Nagaa jedhamutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo Biirgeediin Bakakkaa tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen injifannoon gonfachuun rifaatuu humnoota bilisiginnaa irratti fudhateen battalatti hedduu isaanii yoo ajjeesu madoo cimaa fi salphaan adabuun jiraattis miseensota isaanii booji'aniiru jedhame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongoroo ganda Loomicaa bakka addaa Urusee jedhamutti finxaaliyyiin faannoo konkolaachisaa konkolaataa Ayizuzuu Dejenee Addunyaa rukutuun erga saamicha raawwatanii booda milishoota Aanaa Abee Dongoroo waliin walitti dhukaasaa akka oolan jiraattonni bakkichaa eeruu nuun ga'aniiru. Achumaan toora bosona Arusee Tulluu Bojjiitti keessa akka socho'an jiraattonni dubbataniiru. Bulchiinsi Aanaa Abee Dongoroo fi godina aanaa kanaaf xiyyeeffannoo kennuun finxaaliyyiin faannoo aanichaa keessa socho'an irratti akkaataa tarkaanfii fudhatus jiraattonni sodaa finxaaliyyii faannoo kanaaf qaban irratti dabaluun dhaamaniiru. Mudde 29,2025 waa'een mucaa Dambidoolloodhaa ka'ee sibiila konkolaataa jala galuun kiiloomeetira 600 qorra ulfaataa fi haala hin yaadamneen Finfinneetti galuun amma immoo garuma biyya isaatti deebi'ee galuun isaa oduu haaraa ta'ee jira. Daa'imni kun sababa waan ittiin jiraatu dhabeef maatii isaa baadiyyaatti dhiisee gara magaalaa Dambidoolloo akka deemee fi Dambidoolloodhaa jireenya fooyyeffachuu gara Finfinneetti kan imalee ture magaalaa Hoolotaa akkuma ga'een dhagaan waa rukuteef sagalee isaa iyyee akkuma dhagaaniin imaltoonnii fi konkolaachisaan birmatanii fi gara Aaskoo ga'an. Daa'imni maqaan isaa Gammee Mitikuu jedhamu abbaan isaa waggaa 5 dura boqochuu fi harmeen isaa Maartaa Taaddasaa hojii humnaa hojjetanii aanaa Muggii bakka Waabaa jedhamu Dambidoolloo irraa sa'aatii 4 ol kan fagaatu bakka jirrutti waan nyaannu dhabnee gara magaalaa Dambidoolloo kan dhufne Gammee Mitikuu Mudde 25 bara 2025 kamisa konkolaataa jalaan sibiila irra ciisee Finfinnee akka deeme booda gara magaalaa Dambidoollootti Mudde 27 bara 2025 Dambidoollootti akka deebifamu taasifame.
Kibxata 29 bara 2025 Finfinneetti waamicha haadha qabeenyaa irraa taasifamee fi hordofee iyyaafannoo taasifameef akkuma qaqqabeen gara Finfinneetti akka deebi'uuf tikeetiin citee gara Finfinneetti akka deemu fi simannaa ho'aan haadha qabeenyaa Maammituu Makuriyaa kanaan akka taasifamuuf bakka daa'ima kanaa naaf himaa fudheen guddifadhaa jechuun koomentii taasifame irraa daa'ima kanaaf taasifameef gara Finfinneetti deebi'uun gabaafame. Mudde 30 2025 waraanni Sudaan haleellaa garee finciltootaa fi kanneen isaa wajjin hidhata qaban daangaa Itoophiyaa irraa ka'uun naannawaa Biluu Naayil Sudaan keessatti magaalota akka Harmuukii fi Geessaa irratti haleellaa raawwachuuf karoorfate ofirraa ittisuuf qophii cimaa taasisaa jiraachuu gaazexaan Sudaan Tribune aangaa olaanaa mootummaa Sudaan tokko wabeeffachuun gabaaseera. Yeroo qophiin nageenyaa cimee jiru kanatti dura taa'aan mootummaa ce'umsaa Sudaanii fi ajajaan raayyaa ittisa biyyaa Sudaan Abdel Fattah al-Burhaan biyyoonni ollaa waldhabdee keessoo Sudaan keessa akka hin seenne akeekkachiisaniiru. Itti dabaluunis Kaartum daangaa ishee kabachiisuuf mirga ofii irratti ittisuuf akka qabdu mirkaneessanii jiru. Burhaan dilbata darbe imbaasii Sudaan Ankaaraatti argamutti miseensota hawaasaa Sudaan waliin marii taasisaniin mootummaan ollaa waraana deemaa jiru ilaalchisee ejjennoo isaanii irra deebi'anii akka ilaalan gaafachuu isaanii gabaasni dabalee ifoomseera. Aangaan olaanaa akka Sudaan Tribune itti himanitti waraanni Sudaan baatii waxabajjii darbe irraa eegalee erga garee finciltootaa fi michoota isaanii naannawaa Biluu Naayil keessatti ari'ee booda humnoonni kanneen daangaa Itoophiyaa fi Sudaan kibbaatti deebi'anii qubachuu himeera. Gareen kun torbanoota dhufan keessa haleellaa Kurmuk fi Geessan irratti finciltoota daangaa Itoophiyaa irraa dhufuun raawwachuuf karoorfame ofirraa ittisuuf waraanni Sudaan qophii gahaa qabaa jedhan qondaalli kun. Itti dabaluunis Itoophiyaan naannoo Beenishaangul Gumuz kan bulchiinsa Sudaan Biluu Naayil daangeffamu keessatti bakka afuritti loltoota garee finciltootaa isaanii wajjin hidhata qaban iddoo leenjii eeyyamtee jirti jechuun himateera. Finciltoonni kunneen garee SPLMN kan Joosef Tuukaan durfamu humnoota hoogganaa gosa Obaad Abuu Shootaaliif amanamoo ta'an akkasumas loltoota qarshiidhaan Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa irraa bitaman ta'uu ibsuun hundi isaanii meeshaalee waraanaa ammayyaa akka qaban ta'uu himeera. Aangawoonni Sudaan akka himanitti hooggantoonni garee finciltootaa Aboo Shootaalii fi Tuukoo magaalaa guddoo naannawaa Beenishaangul Gumuz asoosaa deemuun isaanii qondaalli kun ibsuun itti dabaluudhaan meeshaa waraanaa gurguddaan gamtaa Imireetotaa Arabaa irraa ergamuun buufata xiyyaaraa 2 kan naannoo san ga'uuf kaayyoon isaanii haleellaa karoorfameef kan milkeessuu akka ta'e ibsaniiru. Itoophiyaan himannaa gama Sudaan kana biyya ishee keessatti garee finciltootaa leenjisuu fi meeshaa waraanaa daddabarsuu jedhame irratti dhiyaate keessaa harka akka hin qabne ibsitee jirti. Burhaan Sudaan ofirraa ittisuu akka qabdu cimsee kan ibse yoo ta'u, gabaasni Sudaan Tribune akka agarsiisutti Sudaan biyya ollaa kamiyyuu hin waraannee fi haleellaa raawwachuufis yaada hin qabne jedhaniiru. Itti dabalees namni Sudaan xiqqeesse kamiyyuu irra deebi'ee yaaduu qabaa jedheera. Akkasumas marii biyyoota afurii Ameerikaa, Saawud Arabiyaa, Masrii fi Imireetota Arabaa gamtoomanii of keessaa qabus kuffisaniiru. Sababni Imireetonni Arabaa wal dhabdee kana furuuf caalaa ammeessuu irratti fuulleffachaa jiru jedhan. Hoogganaan Sudaan kun akka jedhanitti Kaartuum biyyoonni Waashingteen, Riyaadii fi Kaayiroo kallattiin Abu Dhabiitti dhimmichas furuuf gaafateera. Burhaan Saawud Arabiyaa, Masrii fi USA tattaaffii dhiyeenya kan godhan irratti Imireetota Arabaa qaama furmaataa akka hin taane cimsanii dubbataniiru. Waraanni Sudaan eebila bara 2023 eegalee naannicha keessatti deemaa akka jiru ta'uu waldhabdeen kun daangaa qaxxaamuruun gaanfa Afrikaa daran tasgabbii dhabsiisuu danda'a jechuun yaaddoo uumee jiru ibsaniiru. Egaan hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kan hagammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroon walitti deebinutti nagaatti.